Algalchuu Uganda deemee kan dubbisee deebise ana. Abbaba Garasuu Nairobi kan deemee deebise ana. Daawudiin Asmaraa deemee kan dubbise Lammaanis dubbisee deemee. Leencoo fa'aa Dubaayitti dubbisnee jira. Maaliif deemne kan inni deebisnee keenya waan ta'aniif. Qaccee keenya qomoo keenya waan ta'aniif. Nuufi mootummaa gidduu hariiroon jiru ka duraanirra hin jijjiirama jennee walitti deddeebinee warra mootummaa biyya alaatti si'a lama sadii qondaalota mootummaa arginee dubbifne sun ta'uu dinnaan ani fi jaalli kiyya kabira hamma asiituu dhufne dubbanne fixanne biyya keenya gallee akka paartii seeraan jiruu tokkotti galmaa'uudhaaf sanarratti milkoofne. Amma garuu haalli biyya keessaas jijjiiramaa dhufee tattaaffiin keenyas bu'aa buusuu jalqabuu isaatii warra jijjiirama kana fide warra itti wareegame warra itti hidhame warra itti dararame isaaniin galateeffanne amaanaan nurra jiru galfati nurra jiru guddaan waan isaan irratti wareegaman kana bakkaan ga'uudha. Federeeshiniin kun dimokiraatawaa